Fayyuu jechuun spiritualiin fayyita, mentaliin fayyita. Kiisiin kee gaafa fayyu eessa dhattati? Waldaa dhattamoo waldaa dhaabaata? Baay'een horanii ba'anii siin garuu mana Waaqayyoo keessatti ordees yaa dhaabu Waaqa. Kutaama caaba qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 30 yookaan immoo Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra see jirtu walii wajjin ilaalla. Yaadi isaa lamaanuu tokko waan ta'eef. Fayyanii Waaqayyoof ta'uu kan jettu irratti dubbadha. Fayyanii Waaqayyoof ta'uu yookaan fayyanii Waaqayyoon tajaajiluu jechuun maal jechuudha? Fayyuu jechuun spiritualiin fayyita, mentaliin fayyita. Kiisiin kee gaafa fayyu eessa dhattati? Waldaa dhattamoo waldaa dhaabaata? Baay'een horanii ba'anii siin garuu mana Waaqayyoo keessatti ordees yaa dhaabu Waaqa. Ilaame qabeenyi dhufu sitti ulfaachuu irraa kan ka'e cafallaqamii mana Waaqayyoo keessatti hafi. In socho'in mana Waaqayyoo keessaa. So fayyee tajaajila kan jennu kun maal jechuudha see jettu kanani Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 12 yookaan immoo Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 see jirtu irra sinii dubbisa jedheera. Yesuus Yerusaalem utuu dhaqu Samaariyaadhaa fi Galiilaa keessa darbee akkuma inni ganda tokkotti galeeni namoonni 10 dhukkuba lamxii kan dhukkubsatan itti dhufan. Isaan fagoo dhaabbatanii sagalee isaanii ol fudhatanii yaa Yesuus barsiisaa nu maari jedhanii. Yesuus isaan ilaalee dhaqaa luboota of ilaalchisaa jedheen. Isaan immoo Aqaawtu jiranii qulla'an tokko isaan keessa akka fayye arginaan sagalee guddaadhaan Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessaa deebi'ee gara Yesuus dhufe. Isatti nan deebi'a. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti jirtu. See 14 isinii dubbisa. Yesuus mana Phexros yommuu lixe amaatiin Phexros dhukkuba dhanna gubaatiin dhukkubsattee hin ciifti turte. Inni immoo harka ishee qabee dhagna gubaan sunis ishee dhiifnaan kaatee isaaf in ergamte. አማርኛው እንደዚህ ይላል። የጴጥሮስ አማት በንዳድ በሽታ ታማ ተኝታ ነበር። ኢየሱስ ወደዛ ቤት በገባ ጊዜ እጁን ጭኖ ፈወሳት። እሷም ተነስታ አገለገለቻቸው። ኢሼንስ ካቴ ኢሳን ተጃጅልቴ ጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩኒ መና አማቲ ጴጥሮስ ሴኔ ጀራ ማለፍ መና አማቲ ጴጥሮስ ሴኔ ካን ጀተኒፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በረለ ፈከነረ ቱረት ካን ቆርቻን ይሰበርባዱፍ ካን ቆርቻፍ ይሰበርባዱ ባየቱ ቱረ harkatti fayyuudhaaf jechuudha kanisuma iyyuu ajjeesee galaafachuuf barbaadu mobaayyeetu ture dhalatee guyyaa shanitti kan inni ariyatamuu jalqabe kanaaf Yesuus Kiristoos mana namoota lamaatii nyaata tokko mana amaatii Phexros kan inni nyaatu inni lammaffaan mana Alaazaar fayyi mana Maartaaf mana Maariyaamii fayyi nyaata idduma argee nyaatu waan argees nyaatu kanaaf Yesuus Kiristoos iddootti biddeen dide baay'ee qaba sababi isaa tokko kan qorichaaf isa barbaaduuf kan qorichaan isa barbaadu jira lammaffaan waanuma arge garaadhaaf kan hin jilbeenfanne ta'uu Yesuus beela'ee jedhee nyaatu argee jedhee hin jilbeenfatu mana amaatii Phexros yeroo inni dadhabee dhaqutti isheen garuu dhukkuba dhanna gubaatiin dhukkubsattee ciifti jedha dubartii kana kan isaa godhachuu barbaade hojiidhaaf godhachuu barbaade bu'aa waldaa kiristaanaa godhachuu barbaade nama tajaajilu gochuu barbaade dubartii kana fayyisuun isaaf mala akka isheen isa tajaajiltu akka isheen kaatee buna danfistu akka isheen hojii Waaqayyoo sana hojjettuuf akka isheen keessummaa Yesuus sana cimsituuf sana booddee akkuma mana Phexros galeen dubartittiin kun dhukkubsattee dhukkuba maqaan isaa beekamu dhukkuba dhanna gubaa harka isaa irra kaa'ee hin fayyise harki Waaqayyoo sirraa dhufu malee maal irraa hin fayyita galgala kana maal godheef Yesuus Kiristoos dubartii kanaaf harka isaa irra kaa'ee hin kadhateef isheenis hin fayyiteedha yeroo fayyite booddee dubartiin kun maal goote jedhaa gara golaatti galtee isa tajaajilteedha fayyina maalan hojjedha sin tajaajila malee የመጀመሪያ gaafuma dhukkuba isheerraa hiikamtu sammuu ishee keessa kan dhufe Yesuus maaltu barbaachisaa nama Yesuusin nan beela hin jenne Yesuus nan dheebodhe hin jenne Yesuus biddeenan dhabe hin jenne Yesuus dubartiin kun gaafuma fayyitu ergan fayyee maal gochuun naa mala akka hedhimeetiyyuu ergan fayyee maal gochuun naa mala hedhimee maalawu fayyitee garuu gakkeetti gaafii tokko of gaafatte hundi keessan kan akka of gaafattan hin barbaade ergan fayyee maal gochuutu naa mala maal hojjechuun qaba ergan fayyee jette sana booddee maal barbaada Yesuus maal gochuun naa mala itti gaafa ilaaltu Yesuus Kiristoos in tajaajiluun qaba maaliinan immoo tajaajila innaan hamma yeroo sa'aatii nyaataati hamma yeroo buna dhuganii maalan hojjedhare fiigeen gola keessa badee ergan fayyee darbee akka deemuuf Yesuus kun maalan godha innaan misaan kennaafi nyaatee sokku golatti galtee buna danfistee nyaata qopheessitee hin fidde hin nyaachifte agalaggalachaachoo sana booddee Yesuus Kiristoosiif duuka butoonni isaa nyaatanii harka isaanii dhiqatanii eessatti wangeela lallaba fayyeensi tajaajilanis jedhime maaloo hiikameensi tajaajila jedhime maaloo
nu fayyisuu dadhabuusaa otoo hin taane fayyinee lafa nu dhannu gatii beekuuf nurra bubbushaa jira. Fayyee kana maalan hojjedha nan tajaajila. Kisiin koo fayyinaa maalan godha nan tajaajila. Jireenyi koo fayyinaa maalan godha nan tajaajila. Macaafa qulqulluu keessan keessa hojii ergamootaa boqonnaa 3 namicha ijoollummaa isaatii kaasee cuubiin miila isaa irraa kaate. Namicha ijoollummaa isaatii kaasee miilli isaa hin hojjenne dhalachuudhaa kaasee naafa. Economically naafa, spiritually naafa, healthily naafa namichi kun. Namni healthily naafa ta'e taanaan waan hundumaan naafata. Economically naafa namni kan barraa'ee jiru naafummaa miila isaati. Hangaru kanan dhoksaatti argaa jiru naafummaa kiisii isaas argaa jira. Maaliif yoo jette kadhataa jira. Namichi kun kadhate bulaadha qote bulaa miti. Sababiin isaa naafachuun miila isaa naafachuu kiisii isaatti itti fide. Miilli isaa naafachuun kiisii isaa waan naaffiseef ganamas galgalaa fayyaan miidhagina fayyaatu nama soora fayyaatu jireenyaa jedhee kadhata. Guyyaa keessaa gaaf tokko garuu Phexrosiif Yohaannis otoo achiin darbaa jiranii waan harkaa argadhaa jedhee harka isaa diriirse. Isaan garuu akkas jedhan nuti warqees birris homaayyuu hin qabnu. Garuu tokko qabna kan naafa diriirsu. Garuu tokko qabna kan lafaa nama kaasu. Garuu tokkicha waan hundumaaf qorichaatu nurka jira jedhan. Economically nama hiika. Spiritually, academically, healthily nama hiika. Hidhamuun hin jiru. Qoricha kana takkaa liqimsita waan hunduma sirraa hiikee gadhiisa Waaqayyo. Warra meen jettan hiikamuun ganama kana isiniifis haa ta'u. Iyyaati fayyeensi tajaajila. Phexrosiif Yohaannis akka jedhan nuti naafummaa keessatti si dhiisnee birrii si laannee deemnu. Nuti dhukkuba kana keessatti si dhiisnee qabeenya si laannee deemnu si hin qabnu. Warqee hin qabnu yoo qabaanne si hin maaru. Birrii hin qabnu yoo si kennine si hin maaru. Isa garuu naafummaa waan jedhamu jalaa nama baasutu nu duuka jira. Isa garuu achumee jedhamu keessaa nama baasu tokkotu nu duuka jira. Isa garuu seenaaf maqaa namaa geeddaru tokkotu nu duuka jira. Harka kee ol kaasiitiin na duuka jira jedhame maal. Otuun harka diriirsaa yeroo akka jedhani maqaa Yesuus namicha Naazreetiitiin akkuma namaa ka'iitii deemee jedhani. Gargaaramuu keessaa ka'iitii gargaarii. Gatamuu keessaa ba'i baatamuu keessaa ba'iitii nama baadhu. Namichi kun hin amanne jechuun amantii hin qabu otoo hin taane yoona zibriqriq yaala simmeet hin jiru ka kennaan akkana. Maqaa Yesuus namicha Naazreetiin atis akka namaa ta'i kan jedhamu hin jiru. Maqaa Yesuusiin ka'ii deemi waan jedhamu waan haaraatu quunnameen waan seenaa namaa geeddarutu quunnameen naasuurraa kan ka'e fayyeera garuu achuma ta'a. Sana booddee harka isaa qabanii butanii lafaa kaasanii jedha. Wannati dhugaadhaa dhugaa miti yaa Waaqayyo wantichi kun maa inni ettu galgala kana sirratti haa ta'u. Amanuun dadhabe dhugumaa anaayi jettee dawwalte kottuun alaalimee wayin narratti ta'e nama jedhu si haa godhu galgala kana. Madiano ferre vele vedi costa. Kunnuguma kisi koti nama jedhu si haa godhu galgala kana. Kana keessaa mbaamu jettee waan ati amantee keessa tafte keessa gototee si abaasu waaqa. Kana keessaa namni ba'een beeku kana keessaa miliqameen beekamu waan ati akka qabee gotote. Majalii gadii gaduuba na haraasa. Giddiidhaan keessaa si hafuudhaan maqaa Yesuus. Otu ati hin ta'u jettu inuma ta'a jedhee keessaa si abaasu. Gaaf tokko Looxiif Abrahaam wajjin ba'aniidha macaafa qulqulluun. Abrahaam nama kakuuti, Loox immoo nama kakuu duuka nama bu'eedha. Baay'ee Loox jechuun nama haxxee. Abrahaamiin caala gowwaadha Abrahaam. Garraamiidha. Yawwaanoodha macaafa qulqulluun. Nama garaa qajeelaasiiti garraamiidhas. Duuka buunaan bakka inuma si fuudhee deema. Garraamiidha. Garuu kakuu baata. Akka Loox immoo nama kakuu duuka deemuun iyyuu kakuu baachuudha. Looxiin hin beeku Waaqayyo. Abrahaam jedha gaafuma dhufu. Loox immoo isa Waaqayyo beeku duukan deema. Deemeetu gaafa ni biddeen tokko nyaatu wajjinuma nyaata. Sana booddee qabeenya Abrahaamis qabeenyi Looxis wal qixxee ta'e. Walloliisi ka'e ergamoota isaa yookaan immoo tiksee isaa gidduu ta'e. Sana booddee gargar baana jedhanii gargar baanii gaaf tokko Waaqayyo magaalaa Loox keessa jiraatu gubuu barbaadeedha. Se kana isinitti immoo barbaade. Magaalaa Loox keessa jiraatu gubuu barbaadeetu Loox garuu jedhee nama kakuu duuka nama deemaa turedha. Nama kakuutti hidhata qaba namichi kun waan ta'eef zarii Abrahaam waan ta'eef hin ajjeesu jedheetu Waaqayyo waa'ee Looxiif nama sadii biyya gubataa jirutti erge. Nama tokko baasuudhaaf nama meeqa si oolchuudhaaf ergamoonni 30 galgala kana gadhiifaman. Si oolchuudhaaf ergamoonni 3,000 galgala kana gadhiifaman. Yoo dhugumaan na duuka jirta ta'e galgala kana si oolchuudhaaf si eebbisuudhaaf si hojjechiisuudhaaf ergamoonni 1,000 kitallisiif gadhiifaman. Gaafa magaalaa Loox deemanu ati hiriyaa Abrahaam Waaqayyo biyyattii kana nan balleessa jedheetu keessatti si arge. Ati immoo nama kakuu miti garuu fira nama kakuu qabda. Nama Waaqayyotti hidhata qabu wajjin firooma qabda. Ati firooma wayii qabda waan ta'eef kottuu bayyannaan si duwwaa miti jedhe soddoota keessii jedheen maaraa jedhe. Ela akkasnaan jedhaa jira guyyaan kun guyyaa itti namoonni itti lafaa kaa'anudha. Dubbiin amma dubbataa jiruun as jiru miti isa foddaa televezyiiniitiin ameen jedhu yoo hin kaasa. Wanta nama haasaa jiru yoo laphee kee tuqaa jira yoo ta'e harka kee lamaan ol fudhadhu naa ta'eera jedhame maal. Fayyee Waaqayyoon tajaajilaa. Ikoonomiidhaan fayyeen tajaajilaa. Beekumsaan fayyeen tajaajilaa. Dandeettiidhaan fayyeen tajaajilaa. Hingaa kana booddeen fayyitaa Waaqayyoon tajaajilaa fi kana. Fayyii Waaqayyoon tajaajila. Abrahaami namni kakuu
Loot nama kakuutti hidhate firooma nama kakuu qaba malee kakuu hin qabu. Garuu kakuu Abrahaamiin barbaadama. Kakuu keetiin ilmoon kee barbaadama. Kakuu keetiin soddaan kee barbaadama. Keessa darbee nama biraa dhaqee kaasu kakuun. Lootiin naqeetu ati Abrahaamiif fira miti jedheenna Waaqayyo waan fira Abrahaam ta'e oolchaa jedhe waan ta'eef si oolchuu dhufne biyya kanatu gubataa. Firoota koo maalinna soddaa kee ilmaan soddaa kee warra maqaa Waaqayyo eenyu akka ta'e hin beekne illee dhaqeetii waami nan oolchaa'edha Waaqa. Nan oolchaa'edha. Tokkoon hidhata kee namoota qabanuu nan oolchaa'edha. Nama Waaqayyoon hin beekne kan gooftaallee hin beekne sababaa kee nan oolcha. Qaboon iyyiitik sababa koo waan oolutu jira jedhime maaloo. Hawalu sababa kee namni hawalu sababa kee firri. Loot firoota isaa hundumaa waameetu qabeenyi isaa hedduudha. Hundumti isaa warri duuka ka'uu barbaadan ka'anii warri dhageessan kottaa jedhee hundumatti hime inni kaan hin dide turaa gaasin waa Waaqayyo jedhee nana manaa jedhee ka'ee ergamoota sana duukaa bu'uu jalqabe. Loot jedheen Waaqayyo duddubbee kee ilaalte beekan na duuka deemaa booddeetti deebi'uun hin jiru. Boodatti galagalta taanaan si dhiisee darba jedhee Waaqayyo. Si gogseen si dhiisee darba achitti hafta gogte yoo na duuka buute garuu gara eebbaatti si fuudhee deema. Mandara keessaa ba'amee hin beekne keessa biyya dhaloonni keessaa ba'ee hin beekne keessa adagaa namni keessaa oolee hin beekne keessa akkaataa amanuun hin danda'amne keessaa naqnaqa godhee si haa buqqisu. Lootedha baay'ina eebba isaarraa kan ka'e in harkifate biyya baduuf jirtu keessatti harkifate jennaan isaan garuu duddubbee godhanii cunqursaa sardaa fuudhanii ba'anii galgala kanaa kaasee iyyummaa keessa rakkina keessa waan ati diddee keessatti hafuudhaaf duddubbeetti deemtu keessa dhiibee dirqamsiisee ariifachiisee keessaa si habaasa. Sardanii jedhama macaafa qulqulluun ariifachiisanii harka isaa qabanii maal taate kottu biyya baddu keessaa maal gootate naqanii harkisanii keessaa fuudhanii ba'an. Peetros Yohaannis hojii yeroo dhaabatutti harka namichaa qabanii ka'i maleedhaan butanii lafaa kaasanii waan keessaa ka'amee hin beekne keessaa waan hiriyoonni isaa keessaa ka'anii hin beekne keessaa. Namichi kun Peetrosiif Yohaannis gaafa isaan butanii kaasanuu ergamoota boqonnaa 3. Gaaf tokko Peetrosiif Yohaannis yeroo kadhata waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaa hin adeemu turanii kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Peetrosiif Yohaannisiin mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Peetrosiif Yohaannis ijaan isa qaban. Peetros immoo nu ilaali jedheen yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Peetros garuu ani meetii fi warqee hin qabu waan an qabu garuu siifan kenna. Kiristoos nama Naazreetiin kan adeemi jedheen harka isaa mirgaa qabee isa kaasees dumaanis miilli isaa fi gulbiin isaan jabaatan. Kutaalees ka'ee ijaajjee adeemes isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee asiifachi adeemee kuruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Kuruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Butanii kaasanii kan jedhu jira harka isaa qabanii lafaa kaasanii inni garuu dhaabatee sintu lafaa na kaasan jedhe isaan dursee fiigaa gara mana qulqullummaatti. Eessa dhaqaa jirta jennaan ergan fayyee maalan hojjedha dhaqee waaqessa malee ergan fayyee maalan godha dhaqee tan galateeffadha malee erga fayyitee dhattee haadha keetti himtu no fayyeen isa dura dhaabadha malee nama dura hin dhaabadhu. Erga fayyitee isa dhaabattaati ani fuula Waaqayyoo koo dhaabachuun naa wayya fayyinaan namni tokko ergan fayyee fuula isaa dhaabachuun naa malaa jedhimee maaloo. Hin fayyee hin butanii hin ka'ee jedha erga ka'ee booddee gaaffiin jireenya isaa inni jalqabaatti dhufe maal gochuun naa mala eessa dhaabachuun naa mala hiriyoota koo warra nagatan warra biyya alaatii dawwaluun qaban quruphisa utaala gara mandaraa Waaqayyootti ol gale jedha mana qulqullummaatti erga ol galee booddee oliif gadi hunduma dura utaalaa gooftaa galateeffachuu jalqabe namni hin dhaabata lakkoofsa 9 irratti inni garuu oliif gadi fiigee hin galateeffata attenshiniin namootaa gara namichaatti naanne namni hunduu isa laalee jedha afaan qabate kadhataa jira gariin gooftaan si haa galatu jechuudhaaf jedhe gooftaasi karaatti qatu godhe isa laala maayini waaqeffannaan ameezingin akkasi maayini galanna akkasi maayini shubbisa akkasi maayini utaalchoon akkasi maalinni quruphisuun gaafa jedhanu inni ana sakaraa daariidhaa kaafame sanadha ana jechuun nama kaleessa kadhattuu jedhamu Waaqayyo olii gadi miilatti godheera ana jechuun isa Waaqayyo seenaa isa haaressedha ana jechuun akka keessanitti dhaabadhee waaqessuu isa danda'u miti maali jennaan fayyeessi tajaajila maalinnaan ergan fayyeenan utaala maal akkana utaaluun isa miila naa deebisee fika Main akkana godhachuun ergani na kaasee maalan godhare fayyee lafa naquun qabu hedhiin mee maal arga kee kaasiiti fayyee lafa naquun qabu hedhiin maalo sin barbaadaa hedhiin sin tajaajilaa hedhiin gubaa'ee ati itti galtetti waaqeffannaan kee attentionii nama haa harkisu ilaa maqaa gooftaa Yesuusiin akkaataa ati itti jilbeenfattu ilaalanii anaanu lafti kun maqaa namoonni kaleessa nama kadhataate ofiin jiran namoonni kaleessa ani tajaajilaadha ofiin jiran namoonni kaleessa ani nama Waaqayyooti ofiin jiran kadhata kee ilaalanii waaqeffannaa kee ilaalanii tajaajila kee ilaalanii imimmaan isaanii qabachuu dadhabanii maqaa Yesuus
Maali jennaan addumaan wanti nama harkisu tokko si keessa haa ba'u. Oluma ba'anii bu'uu keessa si baaseera galgala kan. Jedhaniidhuma jechuu keessaa si baaseera galgala kan. Hin dhaabatta taanaan maqaa Yesuusiin dhiibbaamu tajaajilli kee. Hin dhaabatta taanaan Waaqayyoon na mul'isu tajaajilli kee. Hin faarsita taanaan dhiibbaa'uumi, hin raajja taanaan dhiibbaa'uumi. Guyyaa kanaa kaasee dibanni kun si haa argatu. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 12 irratti namoota 10 fayyise Yesuus. Namoota kana 10 lamxii irraa qulleesse dhaqaa lubatti of agarsiisaa jennaan deemaa dhaqaniitu fayyeessan naqasi biraa. Fayyinaan dhaquun kan nama lusi bira waan ta'eef isumatti hin deebi'an. Lubanitti of agarsiisuun qaba. Lubi koosii. Luba nama fayyisu. Luba tooratti nama deebisu. Luba jireenya namaa kennu. Luba nagaa namaa guutuu godhu. Luba tarree namaatti deebisee nama dhaabu. Dhiigaadha keessa bira dhaabate Yesuusumatti deebi'e. Maa inni ennaan lubi koosii luba maalittan of agarsiisa. Si biratti fayyemmana namaa dhaqaa ennaan isi wajjin deeme wangeela lallaba malee. Isa na fayyise biratti hafuun barbaada. Sagalmeerree jarri kaanoo isa dhaqani. Fayyeensi tajaajilaan hin galleef. Fayyanii duuka bu'uun hin galleef. Sagalan isaaniitiif hin galle naaf garuu galeera. Otuman deemuu jaratti muudhaafuu yeroo hin arganne. Keessa koo gaafa dhufu jedhe deebi'ee akkan si bira dhufutu keessa kootti dhaga'ame. Fayyeessan naqaane. Fayyanii gooftaa kan ganani baay'ee jiru. Fayyanii kan badani jiru. Harka kee bal'ifadhu fayyeensi tajaajilaa jedhime maal. Waaqayyo akkasnaan jedheera ikonomikali namoota baay'ee lafa kaasa siizinii kana baruma namni ol jedhee deemuu dadhabee siif garuu ol si qabee si deemsisa Yesuus. Bara balballi hin jiru jedhame siif garuu 1 2 3 4 5 amma raajii isaatii wajjin sirratti bana Waaqayyo. Bara karaan hin jiru jedhame siif garuu karaan jira irra keessaan. Namni tokko iyyiti Waaqayyo jira jedhi maal.